Ameerikaan boba'aa oomishuun biyyoota sadarkaa jalqabaarraa argaman keessaati. Pireezidantiin biyyattii Doonaald Tiraamp garuu irra deddeebi'anii dhimma boba'aa dubbatu. Ameerikaan osoo boba'aa hedduu qabduu maaliif boba'aa dabalataa barbaaddi? Isa kana hubachuudhaaf akkamiin boba'aan addunyaa fi Ameerikaa akka jijjiire haa ilaallu. Boba'aan tajaajila geejjibaa fi hojii mana keessaaf oola. Pilaastikii, asfaaltii fi faaya miidhaginaa oomishuufis ni tajaajila. Isa kanaaf immoo boba'aa gosa adda addaatu barbaachisa. Fakkeenyaaf chookoleetii haa fudhannu. Bocni, bifnii fi mi'aan isaanii yoo adda adda ta'aniyyuu hundumtuu chookoleetii jedhamu. Boba'aan qotamee baafamus gosa tokko ta'eyyuu furdinaa fi qabiyyee isaaniin garaagara. Boba'aa ulfaataa fi salphaa jedhamuun illee ni qoodama. Walumaa galatti boba'aa jikta gosa 160tti dhiyaatutu jira. Maashina boba'aa calalan garaagaraa addunyaa guutuurra jiran keessa seenuun calalamu. Boba'aan furdaan calaluuf ulfaataadha. Boba'aan salphaan geejjiba jeettii fi beenzina ta'uun ni tajaajila. Boba'aan inni kaan ammoo boba'aa dooniif akkasumas asfaaltii hojjechuufis ni fayyada. Sababii kanaaf gatiin isaas wal caala. Boba'aan sarara cuquliisaan mul'atu qaalii yoo ta'u, diimaan ammoo caalatti baay'ee qaaliidha. Kana irratti hundaa'uun boba'aa Ameerikaa sirriitti hubachuu nu gargaara.